namni seenaa Oromoo qorachuu barbaada Itoophiyaa miti kan dhufuu qabu. Itoophiyaan waan lafa kaawwame tokko waan kaleessa lafa kaawwame jallataadha uummata Oromoo laalchise. Hanga har'aatti itti fufeeti jira. Waa hunda yeroo dhaaban Oromoo ittiin balleessuudha. Yoo kitaaba barreessan seenaa Oromoo ittiin xinneessuuf ittiin xureessuudhaaf barreessu. Gobanaa daacee Oromoo na hacuucamu, Oromoo na tuffatamu, Oromoo seenaan saabadu jedheeti guyyaa tokko lolle, guyyaa tokkos karoora kanaas hin qabu. Qaroominni Afrikaadhaa yeroo jedhan maali qaroominni inni jalqabaa amantiidha. Amantiidha. Qaroominni jalqabaa amantiidha. Maqaan Rabbi jedhu afaan Oromooti. Naannoon Oromiyaa hin daangessine ishii kam jedhameeti dorgaa dorgee fa'aa irratti gaafate. Dorgaa dorgee dorgommii barattootaa jedhanii qopheessan irratti fa'aa gaafate. Uummanni raayyaa Oromoo miti jecha. Uummanni Walloo Oromoo miti jecha. Inni guddaan ittiin jalqabnu achi keessa afaan Oromoo jiraachuu maqaa haadha isaanii hanga har'aatti addee jedhanii. Tigraay warri Tigraay gosa namaa yeroo himatan Hamaaseen jedhan. Hamaan nutti seene isa jedhu irraa dhufe. Tigraay keessas Eertiraa keessas maqaa lafaatu jira, maqaa namaatu jira. Yeroo darbee sagantaa michilee miidiyaa irratti sagantaa seenaa uummata Oromoo kan dhugaa ta'ee akka uummanni kun handhuura uummata Afrikaa madda qaroomina uummata Afrikaa ta'e kaasnee Afrikaan guutunuu saba Oromooti, uummata Oromooti ka jedhu irratti yaada wal jijjiirree ture hordoftoota keenya. Har'as ittaan sunaan maaltu kanaaf ragaa ta'a? Maal ragaa godhanneet uummanni Afrikaa Oromoo wajjiniin obbolaadha, abbaadha, eessuma adaadaadha, wasiila jennaa. Waggaa kana jennu immoo Oromoon isaaniif hangafummaa qaba. Qarooma Afrikaatiif isatu hangafaa yeroo jennu uummanni Afrikaa akkuma waliigala addunyaan beekutti uummata Kuush jedhamee beekama. Uummanni Kuush kun eenyu yoo jedhan Nuubiyaan yookaan Kuush yookaan Misir durii ishante Ijiptiyaan jedhanii fa'aa moggaasanii. Kanaaf warra kanarratti taasifna jechuudha. Ragaa kana wajjin wal qabatutu uummata Oromoo fi uummata Afrikaa tokko taasisa. Uummanni Afrikaa keessatti uummanni Oromoo hangafummaa isaa maaliin ibsama? Jalqabatti akka argama dhala namaatti amma Afrikaa irratti lafeen dhala namaa Afrikaa keessaa kan argame addunyaa irratti hanamma isaa umurii dheeraa qabu haga yoonatti hin argamne. Innis biyya amma Oromoon keessa jiraatu biyya Oromiyaa irraa ta'a Walloo yookaan amma Affaar jedhanii waaman bakka Hadaar jedhanii moggaasan haadha dhiiraa jedheeti waama Oromooni lafa kana. Kanaaf bakka kana lafeen waggaa miliyoona 3.2 qabu kan argame kun hangafummaa uummanni Afrikaa uummata addunyaatiif qabu ibsa. Kana keessatti uummanni kun yeroo dheeraa ture Afrikaa keessatti galaana Meeditiraaniitii amma dhufee qarqara dhuma laga Abbayyaa gahutti hanga bakka Xaanaa jedhamu geenyu. Jidduu kanatti lafoon maqaan lafaa, maqaan namaa, maqaan mukaa, maqaan tulluu fi kanneen kanaan wal qabatan wanti hedduun Oromummaadhaan kan ibsamanii. Fakkeenyaaf amma Ijiptii durii sana jennu keessatti lafoota akka Fayyumaa, Saqarraa, Nabaataa, Meeroo'ee fi Meeditiraaniyaan jechi jedhu akka shakkiin jirutti mataa dheeraa. Galaanni kun ashuwwee yookaaniif immoo caffee yookaaniif marxa naannoo isaa jiru keessatti bishaan fi marxi wal keessa fudhatee marxi akka mataa namaatti jigee dheeratee mataa namaa fakkaatee suura nama fakkaatu waan kennameef akka argaa dhageettiin Oromoo ibsutti isatu mataa dheeraa jedhama ture. Mataa dheeraa kanaan warri Giriikonni fi warri Arabaa keessumattuu Alexander the Great eegii dhufee magaalaa Alexandriyaa jedhamtu kana hundeessee galaana Meediteriyaan irraa kiiloomeetira 30 hin caalle irratti hundeessee maqaan kun Meeditiriyaan jedhamee akka waamicha isaaniitti akka jijjiirame
akka argaa dhageettiitti namni Oromoonni baay'een ibsaa turaniin wayyoonni baay'een ibsaa turaniiru achirraa kaasee amma dhuma Abbayyaa bakka amma Oromoon bal'inaan itti jiraatu fi biyya amma Oromoon bal'inaan keessatti beekamu Itoophiyaa jedhamu kana keessatti madda burqaa galaana Abbayyaa laga Abbayyaa ga'utti kun lafa Oromoon irra jiraate jiraachuu qofaa miti irratti horee hormaatan saba bal'aa saboota amma Afrikaa keessa jiran kana horate abbaa Afrikaa ta'uu kanatu ibsaa jechuudha. Maaliin ibsama kun? Fakkeenyaaf amma magaalota muuziyeemii akka Biriteen, Ameerikaa akkasumas immoo Ijipti keessatti bakkee akka Laahoor, Kaayiroo, Faayuum, Saqataa, Nabaataa jedhan kanatti ol seenanii yoo ilaalan suuraalee ummata Oromoo jireenya ummata Oromoo har'a Oromoon itti jiraatu wajjin waan wal fakkaatu achi keessa taa'ee jira. Muuziyeemiin kun muuziyeemii Oromootii akka amma jechisiisutti Itoophiyaa keessatti wanta Oromoo ibsu wanta akkasii jiraachuu baatus fakkeenyaaf Oromoon maqaa Kuush jedhu kanayyuu Oromoo irraa fiduun isaanii gurmuun gadaadhaa Kuusaa kan jedhamu warri gadaa yuba tokkoffaa juba lammaffaa kan umuriin isaanii waggaa 72 ol ga'e bakka tokkotti yeroo jiraatan jireenya dhaabbataa jiraatu. Warri Giriikii fi warri Roomaa, warri Parshaa, warri adeemtonni akka Herodotes kan akka Oomer faa warri kun yeroo barreessan ummata kanaani kan wal argan. Qeerroon Hinduulaa, abbaan Dooriin Hinduulaa, Foolleen Hinduulaa settlementii yookaan qubannaa dhaabbataa kan qabu ummata Kuusaa jennu gadaa keessatti Salgii warra jedhamu akka gadaa Shawaatti Salgii jedhamanii warra waamaman warra Qaalluu keessatti Etetee keessatti gadaa keessatti bulchiisa ummataa keessatti qooda fudhatanii garuu soorama fixatanii hanga damoojja'iin hanjaarsan ta'in hanga damoojja'iin amma waggaa 72tti namni akka barsiisatti akka profeesar maal jedhaniitu amma waaman kanatti ilaalama namni hunduu isaan irraa dhaqee barataa isaan gaafataa isaan qorataa warra kanatu Kuusaadha. Isaan kanatu Kuusaa jedhee booddee Kuushii ta'e jechuudha. Nuubiyaan. Kanaaf uummanni Oromoo bifa kanaan Afrikaa keessatti hangafummaa kanaa qaba. Kanatu hin qoratami, kanatu irratti hin dubbataminiiti, kanatu hin ilaalaminiiti. Uummanni kun akka Itoophiyaatti immoo gadi buusanii seenaa isaa namummaa keessaa iyyuu baasanii wantoonni barreessan hedduun lafarratti mul'achuu danda'e. Kanaaf uummanni Oromoo Afrikummaan isaa kan itti ibsifamu har'a Afrikaa keessatti hangafa ta'uun isaa kan itti ibsifamu dheerina umurii, baay'ina lakkoofsa uummataa, qulqullina qulqulluu afaan Afrikaa haasa'uusa afaan kamiinuu jecha kamiinuu irraa liqeeffatiin ofitti hin dabalin oriijinaalitii isaa eeggatee afaan haasa'amu afaan Oromooti Afrikaa keessatti. Kanaaf kuni madda Oromoo madda dhala namaa, madda qaroomina, madda jireenya Afrikaa hundaaf ragaa ta'u jechuu hin danda'amu. Uffannaa uummata Afrikaa yoo laalle, qophii nyaataa yoo laalle, ijaarsa manaa yoo laalle, ijaarsa qaama namaa phenotypes isa baayoloojiidhaan jedhamu uummata Afrikaa keessatti hundi uummanni Oromoo hundaa of keessaa qaba. Uummata Naayijeeriyaa kan fakkaatu Oromoo har'aa keessa, uummata Keeniyaa kan fakkaatu, uummata Suudaan kan fakkaatu, uummata Misir durii kan fakkaatu, uummata kibba Afrikaa kan fakkaatu Zulu, uummata Igbo, Ubanda, Uganda, warra akka Burundi, warra Uttu, Tussi yoo fudhanne uummata kanaan phenotype tokko qabu. Aksantiin afaan isaan dubbatanis walitti dhiyaata. Jechoota sana keessa immoo yoo ta'u barbaadame jecha Oromootu argama, afaan Oromootu argama. Kanaaf isa kanaan ibsamaa jechuudha. Oromummaan Afrikaan keessatti Oromoon hangafa ta'uunsaa wanta baay'eedha. Fakkeenyaaf ijaarsa manaa yoo fudhanne biyyoonni Afrikaa guutuun baadiyyaa Afrikaa keessa yoo deemne akkitti isaan bulan, akkitti isaan oolan, akkitti isaan galan, akkitti isaan daa'ima isaanii tiriit yookaan barsiifatan, akkitti isaan jaalatan, akkitti isaan jibba ibsatan, akkitti isaan jaalala ibsatan, akkitti isaan qabeenya ibsatan, akkitti isaan uumama ilaalan, akkitti isaan uumaa ilaalan Afrikaanota durii wajjiniin kan walitti dhufu uummata Oromooti jechuudha. Kanaafuu kanaan uummanni Oromoo uummata Afrikaa isaan gafa isa duruu isa bara miilineemii duraa keessa otoo Alexander the Great faa warri Roomaa warri Parshaa Araboonni otoo Afrikaa bataadhaan seenin karaa Mediteriyaan naannoo amma Tuuniziyaa jedhamu Aljeeriyaa jedhamu Aljeersi jedhamu Misir jedhamu kanatti otoo Araboonni karaa Yaman gara maalotti hin babal'atin uummata Oromootu kana uwwisee jiraachaa ture jechuudha. Uummata kanaan immoo nuti Oromoo irra jenna. Kaleessa Nuubiyaan jedhaman, Kuush jedhaman,
isaan kanatu Oromoodhaadha amma isaan kanarratti Oromummaa kan ibsu immoo bifa nama jedhe kanaan waan mul'ataniif laalee arguu kan danda'uudha jechuudha namni hundumtu. Kanaafuu Afrikaa keessatti kana fakkaata. Itoophiyaa keessatti eenyu gaazexeebine kamtu uummata kamtu addadha Oromoorra kamtu uummata ijaarsa qaamaatiin haala bultii jireenyaatti maaltu adda godha kan fakkeenyaaf kitaaba yeroo darbe kan isin ibsine Qees Baahiree namni jedhamu uummata kana Afrikaan alaa dhufanii jedhee shakkii akka shakkiitti kabarreessee jira. Kun gaa hubannoo yeroo sana jiruu fi ilaalcha inni karaa duubatiin warroota uummata kana jibbanirraa argateerraa kan ka'e barreeffame. Barreeffamni sun immoo irra summii ta'ee uummata kana rakkisaa jira. Summii ta'ee uummata kana nyaachaa jira. Dhaloonni warra kanarraan gara kanatti owwaamu hundumtu kitaaba kana riifaransi godhataa jechuudha. Fakkeenyaaf namni Achaamellee Taammiruu jedhamu kan Ameerikaa keessa jiraatu kitaaba Walqaayit Guddaay jedhamu barreeffame keessatti gulaalaa ture. Gulaalsaa kana keessatti maal kaa'eera? Dhimmanni Itoophiyaa keessa jiraatu uummata Amaaraa qofa ture. Uummata Amaaraa achirraa kaaseeti warra amma Oromoo jedhu lafa Itoophiyaa jedhamu kana bakka amma bal'aa qabatee maqaa itti moggaasee angosaa godhate kanarra jiraata jedhanii kitaaba eeggadda bara 2012 barreessan keessatti kaa'anii jiran jechuudha. Madda isaanii eenyu? Akka Abbaan Baaree jedhetti, Profeesar Getaachoo Hayilee jedhetti, akka Fiqiree Tolasaa jedhetti jechaa oolu. Kuni garuu dugda duuba seenaa saba kanaa hubachuu dadhabuudhaa fi hubachuufis fedhii dhabuurraa maddaa jechuudha. Kun biyyaafis hin fayyadu, saba kanaas hin fayyadu, warra kanatti uummata kana seenaadhaan dhiibuu barbaadus hin fayyadu. Rakkoodhuma gaafa Afrikaa kana dheeressaanirraa kan hafe hanga seenaa dhugaa kana bira ga'initti bu'aan uummanni warri seenaa akkanatti jallisanii barreessan kun argatan hin jiru jechuudha. Kanaaf namni seenaa Oromoo qorachuu barbaade Itoophiyaa miti kan dhufuu qabu. Itoophiyaan waan lafa kaawwame tokko waan kaleessa lafa kaawwame jallataadha. Uummata Oromoo laalchise hanga har'aatti itti fufeeti jira. Namni tokko yoo gaafa jalqabaa waan jallataa barate irraa deebisuudhaaf baay'ee rakkisaadha. Saba kana akka sabaatti fudhachaatti hin jiran. Akka abbaa qe'ee kanaatti akka hangafa saba Afrikaati nuti jenna. Isaan immoo gabbuusaniiti waan xiqqoo tokkotti safaru waan xiqqoo madaallii xiqqoo tokko kennuuf kuni rakkoo uummata saba gaafa Afrikaati rakkoo dhalaa deema malee waan xixxeessu miti. Uummanni kun seenaan qaba jedheera. Seenaa dinagdee qaba, seenaa bulchiisaa qaba, seenaa afuuraa, seenaa amantii qaba. Kana hin dhiisu jedhee kana hin gatu jedhee hangafummaa isaatiin waggaa 2000 olitti itti rakkachaa jira. Ifa baafachuudhaaf carraaqachaa jira. Carraaqii kana keessatti mudannoon inni guddaan ragaa inni guddaan rakkoo isatti ta'e immoo seenaa barreessitoota seenaa biyya kanaati jechuudha. Akkuma Afrikaatti namoonni baay'een seenaa Oromoo barreessan baay'een kaa'aniiru waan gaggaarii akka Azmaroom Laggasee fa'aa kaa'aniiru gadaa Oromoo qorachuudhaan Oromoon sirna bulchiisaa qajeela fi Afrikaadhaa dhiisiti addunyaadhaaf modeela ta'uu danda'u akka ta'u waggaa 8 Boorana lafa Booranaa keessa taa'ee gadaa Gujii fi Booranaa qoratee ifa kabaasan Afrikaa keessaa nama tokkoffaa lammii Eertiraa Profeesar Azmaroom Laggasee barreessanii biyya keessaa warra akka Dr. Nagaasoo Gidaataa fa'aa kan akka Profeesar Asaffaa Jaalataa fa'aa barreessaniiru. Irra guddaa mormii seenaa Oromoo irratti kaleessa barreeffameef deebii kennuudha kan seenaan barreeffamee jiru jechuudha. Darbaa darbiidhuma mormiidhumaaf deebii deebisu. Lakki Oromoon Madagaskariin dhufne Oromoon oriijinaalitii Afrikaa qaba, Itoophiyaadhaafuu hangafni isaa sabaaf sablammiin biraa Oromoo irraa bahee garaagarummaa jireenyaatiin afaaniin aadaadhaan waan tokko walirraa sissiquudhaan akkana bifni kun uumame yoo jedhame noonoo hin barbaachisu kun Oromoon lafa maalii asii qaba. Fakkeenyaaf yuutuubii tokko seentanii yoo laaltanirra yoo lafa hidhadhaa jedhan Itoophiyaa keessa Oromoon lafa hin qabu nama jedhicha. Nus gara kanatti dhufnee yaada kanarratti akka kanatti haasa'uun uummata kana hubachiisuun wal hubachiisuun hin barbaachisna kan jennee madda kan nu ta'e yaada jara kanaati jechuudha. Kitaabilee isaanirra barreessaa jiran hima isaanirra akkanatti himaa jiran dhaloota isaan akkanatti guddisaa jiran jechuudha. Waa hundayyuu yeroo dhaaban dhaaba siyaasaa yeroo dhaaban Oromoo ittiin balleessuudha. Yoo kitaaba barreessan seenaa Oromoo ittiin xinneessuuf ittiin xureessuudhaaf barreessu. Miidiyaa yeroo banan seenaa Oromoo ulfaa Oromoo ujuba Oromoo kabaja Oromoo xiqqeessuudhaaf barreessu. Namoota Oromoo xinneessan namoota Oromoo kana gabbuusanii akka isaan laalanitti laalan Oromoo keessaa yoo argatan ofitti qaban baay'eedha. Namoota baay'ee har'ayyuu lubbuun jiran maqaa dhabuun hin barbaachisu. Biyyuma kana keessa magaaluma gudditti Oromiyaan kana keessa taa'anii Oromoon akkana ture akkas ture. Fakkeenyaaf
waan dhoksaa hin qabne yeroo dhiyoo keessa kan Profeesar Goobanaa Daani'eel Aragaawii dhiyeessaa turan. Badii Oromoo irratti jaarraa 18ffaa hanga dhuma jalqaba jaarraa 19ffaatti deemaa ture. Waliigalaan adii gurraachitti hirmaatee saba Oromoo cabsuudhaaf duula godhamee fi namni abaabilee akaakilee isaa ta'ullee qooda keessaa qabaachuudhaan booddee kufaatiin hin taane isa mudatee Oromoo ta'uu isaatiin tuffatamee ulfina dhabee summiidhaan ajjeefame akaakileen Goobanaa Daani'eel Ababaayoo Aragaawiiti. Daani'eel kan deesse Askaalaa Goobanaati. Namni kun Profeesarii Yuunivarsiitii 6 kiiloo keessatti barsiisaa saayikolojiiti jedhama. Akkitti isaan isa jala bu'anii yaada irraa elmanii Oromoo tuffachiisan baay'ee kan nama gaddisiisu. Kun tokkummaa biyyaatiif hin hojjetu. Kun tokkummaa Goobanaa Daacee Oromoo na hacuucamu, Oromoo na tuffatamu, Oromoo seenan saabadu jedheeti guyyaa tokko lolle. Guyyaa tokkos karoora kanaas hin qabu. Hoggasumaayyuu mormateera. Biyya yeroo sanatti warri Afrikaa qircanna jedhan. Warri Awurooppaa Afrikaa qiccachuudhaan walgahii 84 hanga 45tti Berliin keessa taa'an dhugoomsuudhaaf yeroo Awurooppaan sololi'aa turetti warra kaanii haa ta'uuti. Yeroo sanatti otoo ummanni organized ta'e kan akka Oromoo kun hin jiraanne ta'e warra Itoophiyaan irraa akkasii jedhanii odeessan kun hin jiraatu. Fakkeenyaaf Angiloo Ijiptiyaan warri jedhaman karaa Maadisti warri nama Maadisti jedhamu Darbush jedhamanii gareen karaa lixaa 1888 akka lakkoofsa Awurooppaatti dhufan deebii kan itti kennameen uummata Oromootiin, fardeen Oromootiin, eeboo Oromootiin, gaachana Oromootiin, jeneraalonni Ingiliziidhaa kan bakka lola guutee jedhamutti mo'amanii deebi'an. Lola guyyaa takkaatiin. Kana qooda keessaa kan qabu Goobanaa Daacee ture. Kan hooggane waraana kana kan bobbaase, kan gashe, injifannoo kana kan galmeesse. Seenaa Itoophiyaa keessatti sararri tokkittiin nama kanaaf hin barreeffamu. Barreessuu miti bara 1879 duun itti faradameera nama kanatti. Maaliif waa'ee nama kanaa dubbaddaa? Namni kun Itoophiyaa keessatti Oromoo ta'uudhaan qofa otoo hin taane Itoophiyaa kana nan ijaaraanis jedhee waan jara kanatti makame ilaalcha jaanii sanatti makame sanaaf Oromoo biratti waan inni qabu seenaa inni qabu namatti muun rakkisaan ta'u isaan immoo bifa kanaan kan nama kanallee dhabamsiisa. Har'as kanatti jira. Nama akkasii nama dogoggora akkasii fuudhanii fuuldura oofuu isammoo ofirratti seenaa ofiitiif nameenyaa ofiitiif dhugaa ofiitiif suqaa saba isaatiif dubbatu diina. Yoo jiraachuu baate yoo du'eyyuu diina jiraatee dhiise nama du'ettu galata galfata. Kana waan ta'eef kana dubbachuun dirqama taanaan dubbannaa jechuudha. Seenaa kana ibsuun baasuun dirqama taanaan dubbannaa jechuudha. Namni yoo amma namaa beeke gatii namaa kenna. Amma namaa hin beeku yoo taane gatii namaa hin kennu. Baruufis isaan fedhiin qabanii nuti iyyuu beeknaadha. Akka nuti beekna Oromoon Afrikaadhaaf hangafa ta'uu isaa beeka. Aadaan Oromoo, afaan Oromoo, seenaan Oromoo, dinagdeen Oromoo, saayikolojiin, ayidooloojiin Oromoon qabu. Uummata Afrikaa bakka bu'uu kan danda'u modeela Afrikaa ta'uu danda'uu isaatti amannaa nuti beekna gadi fageessinee ilaalleerraa isa jedhu. Qaroominni Afrikaadhaaf yeroo jedhan maali qaroominni inni jalqabaa amantiidha. Qaroominni jalqabaa amantiidha. Amiin jedha namnam. Amiin. Amanuu ka jedhu afaan Oromoo irraa. Amanuu. Amuun waaqa amuun jedhee Gibxi keessatti waaqa amuun ilma waaqa jedhanii barreeffamee jira. Amiin. Maqaan Rabbi jedhu afaan Oromooti. Roobe rab. Roobaa gungumaa roobu isa roobutu waaqa. Rooba Rabbi achirraa dhufa. Yaa inni jedhu afaan Oromooti. Yaa Rabbi. Kanarra dabarree yoo qonforre immoo kan kanaa olii waan guguddaa baay'ee uummanni kun addunyaa kanaaf badhaasa godhe baay'eetu jira. Uffannaa namaa waan uffannaa ta'u mukarraa, baalarraa, gogaa horiirraa fakkeenyaaf amma biyya kana keessatti uffata kaabbaa jedhanii uffatantu jira. Kaabbaan kan irraa hojjetame jalqabatti kan hojjete kan uffate waalluu gogaa horii uffata godhee kan baase saba Oromoo. Maqaan isaa waalluu jedhama. Maaliin immoo gochaan isaa immoo ta'iin isaa immoo kabaadha. Kabuu jechuun waan tokko dhoksuu uwwisuu haguuguu jechuudha. Kabaa isa Oromoon jedhu afaan Oromoo irraa fudhatanii kaabbaa waan jedhaniif nuguun ittiin silxaana fudhata, Phaaphaasiin ittiin silxaana fudhata, giifti duree fi eenyu dureen ittiin heerumti uffata kabajaa. Sabni sana kalaqe uummanni sana kalaqe immoo tuffatama. Kanagaa wallaalaa wajjin yeroo dheeraa wallaaluun waan hin barbaachifneef beekumsi Oromoodhaa kanaaf kan kana fakkaatu hedduu waan jiruuf kanaan uummata kana ibsuu akka danda'an namas barsiisuu ofiifis hubachuu barbaachisa. Afaan Oromoo yoo fudhanne afaan Afrikaa hundaatiif hangafa. Afaan Sumaalee parsantii 50 afaan Oromooti. Afaan saba Sidaamaa afaan Oromooti. Afaan saba Hadiyyaa afaan Oromooti. Afaan saba Kambaataa afaan Oromooti. Afaan Walaayittaa afaan Oromooti. Afaan Tigree afaan Giizii keessatti baay'inaan galee otoo hin beekamin itti fayyadamamaati jira. Akkuma namoonni baay'een ibsan jechuudha.
akkuma namoonni baay'een ibsan gara sana namni beekuudhaaf barbaadu hin jiru yoo ta'e irraa nan hafe waan Oromoo dhafaaraa ta'u Afrikaa keessatti seenan hin jiru, aadaan hin jiru, amantiin hin jiru. Uummanni Oromoo Afrikaadhaaf hangafummaan uummata Oromoo Afrikaadhaaf qabu immoo bifa kanaan hima. Biyya keenya keessatti saba Guraagee amma yoo fudhattan nagaa yeroo wal gaafatan fayyaa neree waliin jedhu. Jechi fayyaa jettu afaan Oromoo irraa ta'e. Waan gaafii hin qabne. Karaa baay'eedhaan Afrikaa oriijinaalitiin Oromoon Afrikaaf qabu. Modeela Afrikaa ta'uusaa kan ittiin agarsiisnu waan baay'ee waan akka jirudha. Akkuma nama duraan jedhe fakkeenyaaf amma afaanota Itoophiyaa keessatti dubbataman hunda isaanii yoo ilaalte afaan Oromoo guutummaan guutuutti afaan Oromoo irraa akka dhalatan, akka afaan Oromoo irraa fudhataman, akka afaan Oromoo itti makatan, seeruma afaan walirraa liqeeffatamuun, afaan walirraa fudhatamuun haa ta'uuti yookaan immoo uummatichumtuu jalqaba maal ture ka jedhu fakkeenyaaf warra akka Sumaalee, warra akka Affaaraa, uummata Hadiyyaa, uummata Sidaamaa fi kan kana fakkaatu Burjii, Geediyoon isaan kun guutummaa guutuutti wantumti addatti Oromoo ta'uu isaan dhoowwu tokkollee wanti hin jiru. Keessumattuu Afrikaa amma Misir wajji wal qabsiisanii uummata Puunti jedhan, Beejjaa jedhan. Beejjaniin booji'aa kan jedhu bara warri Giriikii fi warri Pershaa Afrikaa kana lolaa turan amantii babal'isuudhaan wal qabatee Afrikaa weeraruudhaan wal qabatee Afrikaatti babal'achuudhaan wal qabatee warreen lolaa turan sun booji'aa ka jedhu warra sana maqaa Beejjaa jedhutti boggaasanii Oromoon booji'aa warra bogas jedhee barreesse. Namni Farmanaaxes jedhamu namni gorsaa abbaa Izaanaa mootii Aksum ture, abbaa Izaanaa Alhamadii fi haadha Izaanaa Soofiyaa ka jedhamtu kan gorsaa ture. Otoo Izaanaan aangoo uummata Oromoo Daamotaa irraa fudhatin Daamota mootummaa Daamotaa kuffisanii otoo Aksum isaan jedhan gara Izaanaa sirna Giriikii fi warra Arabaatii fi warra Misir irraa bobba'aniin utuu hin dhaalamin Farmanaaxes fa'aa saba bogas jedhamu mo'annee waaqa maarsii keenyaaf galanni haa ga'u, waaqa keessaniif galanni haa ga'u jedhee Farmanaaxes barreeffama Qonxonxiinoos mootii Roomatti barreessee jira. Achi keessatti bogas jedhee maqaa dha'e maqaa nama warra mo'ate kana jecha. Isaan kun warra booji'aa Oromoon jedhu jechuudha. Amma immoo Beejjaa jedhanii karaa kaaba Itoophiyaa durii fi Eertiraa ammaa Kasalaa irraa kaasee amma dhaqee Suudaan kaabaa ga'utti uummata qubatee jiru kana jecha. Afaan Giizii waan nama ajaa'ibu yeroo dur gaafa barannu uummanni Oromoo bakka hin jiraanne Itoophiyaa keessaa kutaa 11 jedhee namni keenya mallee kutaan 11 illee jedhee nama baay'ee sirbaanis ba'eera. Kutaa 11 kan jedhamu kuni Gondorii fi Eertiraa keessaa hambisanii. Hangafni lafti Oromoon itti immoo handhuura isaa awwaallate Eertiraa. Fakkeenyaaf kana maali? Mootummaan Aksum hundeeffame bakka Yahaa jedhamtu jedhanii barreessan isaan. Yaa'ii bakka namni itti walitti yaa'u taati wanti kun naannoo Asabii fi naannuma kanadha lafti kuni. Mootummaa Daamota achitti kuffiseen mootummaan Aksum aangoo qabatee jedhanii barreessa. Kanatu jira nagaan lafa jiru jechuudha. Daamota eenyuun namoonni baay'een warra akka Profeesar Isaaq Fireem jedhamu barreesseera waan kanarra. Namoonni baay'een barreessanii. Daamonni inni iddoo sana ture Daamota isa Gojjam keessa jiru miti isa Shawaa keessa jiru miti jedheeti barreesse Profeesar Isaaq. Maaliin adda ta'a? Maaliin inni Daamonni Eertiraa keessatti mootii turee fi jaarraa tokko dhaloota Kiristoos dura waggaa 1000 dura mootii turee fi jaarraa tokkoffaatti Aksumiin naannoon jaarraa tokkoof jaarraa arfaffaa gidduutti Aksumiin bakka bu'e kun maaliin Oromoo ta'uunsaa irra haqame. Maqaan Daamot jedhu maqaa Oromooti. Daamota gosa namaati. Abbaa Galaan jecha. Galaan Daamota. Galaan Daamotaati. Daamotaan Kuraati. Kuraan Oromoo akkasitti deema. Warri giddugaleessa kanaa warri Galaan akkanatti maqaa himatu. Kanaaf warri Tigraay yookaan warri Eertiraa afaan Oromoo hin dubbatan jedhee namni afaan Oromoo keessa hin jiru Oromoon achi hin jiraatu jedhanii barachaati ture jechuudha. Amma naannoo waggaa 30 darban kana keessa immoo naannoleetti eega ciccitanii naannoon Oromiyaa hin daangessine ishii kami jedhameeti dorgaa faarratti gaafata. Dorgommii barattootaa jedhanii qopheessan irratti faa gaafata. Uummanni raayyaa Oromoo miti jecha. Uummanni Walloo Oromoo miti jecha. Akka isaaniitti. Oromoon Daamota, mootummaan Daamotaa mootummaa Oromooti. Kuush, Nuubiyaan, Meeroo'ee isaan kanaan wal qabatee warra walitti tureetu giddugalinsa warra alaatiin addaan cite. Kanaaf amma Eertiraa keessatti Baareentu, Kasalaa, Kusaayee, Guuraa, Afame, Afaabeet jedhu. Afaabeet jedhanii Koran jedhan Karan jedhanii adda qaalaa jedhanii waan lafoota Asab jechuun Ashaboo ka jedhu irraa Asaboot Ashaboo ka jedhu irraa laftamma Asab jedhamu kutaa Wallooti lafa Wallooti. Abbaa Jubbeestootu nama Sheek Ibraahim jedhamu irraa bitate bara 1882 akka warra Awurooppaatti naannoo kana keessa kabbarteen Xaaliyaanii tokko lafa kana biteeti
naannoo sanatti kubbaaniyaa daldala hojjetu eegii ijaarratee booda sirna koloniyaayzeeshinii yoo achi ta'anii qophaa'aa turanii sana booddee abbaan Juubbeestoo jedhamu xaaliyaanii kabbarteen xaaliyaanii kun mootummaa xaaliyaaniitti lafa sana gurguree isa boodadha xaaliyaaniin lafa sana kan qabate naannoo Asab jechuudha. Asaboot jedhu irraa Asaboot Ashaboo lafa Ashabooti. Yihaanis naannoo kana yaa'i lafa yaa mootummaan teessoo mootummaa daamotaa naannoo kana ture. Afaan Giizii keessa afaan Oromootu inni guddaan ittiin jalqabnu achi keessa afaan Oromoo jiraachuu maqaa haadha isaanii hanga har'aatti addee jedhanii addeen afaan Oromoo miti namni mormuu qabu ni jiraata addee qarshii baay'eedha fakkeenyaaf Maqalee bira gaara guddaan jiru gaara buttaa jedhama amma yoonatti egaa bara kufaatii dargii booda coommannoo maal jedhaniiru amma lafa sana gaara sanaan gaara coomman jedhan fakkaata isaanuu coomman ta'uun afaan Oromoo isaan beekan inni illee afaan Oromooti. Fakkeenyaaf maqaan warqii jedhamu albuuda warqii jedhamu kun warqiin afaan Oromoo irraa akka garas deeme waan ittiin hubannu dhagaa keessaa waqaramee ba'a warqiin qofforamee maal ta'e waqare irra guddaa Tigraay keessatti warqiin argaman jedhan bakka wuquroo jedhani wuquroo bakka waqaraa jedhan lafa waqaraa dhagaa waqaruu lafa waqaruu achirraa dhufe maqaan isaatu maqaa warqii jedhamu akka afaan isaan amma ittiin waamaa jiran jechuudha. Kanaaf naannoo Eertiraa yoo fudhanne lafoota akka Kasalaa, Baarentuu, Afamee, Saawwaa jechuun dirree loonii lafa caffee loonii irra oolan jechuudha. Saawwa Shawaas maqaa kana maqaan dura shawaa amma jedhanii waaman kun namoonni Awurooppaa akka kaartaa hojjetan biyya kana keessa dhufanii yoo gaa barreessan achirratti argame Saawwadha malee Shawaa miti. Saawwa naannoo baddaa Shawaa kana karaa amma Sandaafaa karaa Mandiidaa karaa Sulultaa karaa Caancoo kanarra lafa bal'aa kanarra namichi naanna'ee barreesse lammii warra Ingilizii maqaa kana yeroo barreessu Saawwa jedhee barreesse malee Shawaan jenne Shawaa kan jedhan dhiyoo kanatti jechaadha. Kanaafuu achis Tigraay keessas Eertiraa keessas maqaa lafaatu jira maqaa namaatu jira. Warri Tigraay warri Tigree gosa namaa yeroo himatan Hamaaseen jedhan hamaan nutti seene isa jedhurraa dhufe hamaan seene isa jedhurraa dhufe. Isaan kun akkuma hayyuun Oromoo obbo Bultoo Hubachiis namni Bultoo Hubachiis jedhaman the kingdom of African kingdom or Oromo kingdom jedhee kitaaba caccaqasanii interview isaanii irratti dhiyeessanii turan keessatti akkatti warri Omaan warri amma lammii Agaaziyaan jedhanii achi naannoo kaaba Itoophiyaa durii fi Eertiraa ammaa fi naannoo Eertiraa naannoo Tigraay jiran kun akkaataa isaan ittiin of ibsan waan baay'ee achi keessatti waan dhugaa seenaa dhugaatu kaasan Bultoo Hubachiis fa'a. Maaliif Yemen keessatti kufe Oromoon jalqaba Yemen keessatti sabni saba jedhamu achitti kufe achitti muumame achitti warri Omaan irraa itti galan daldaltoonni baqattoonni namni beela'ee Oromootti gale hundi mataa irraanfatee seenaa sana lafa Yemen jedhamu kana Yemen jedhamu kana jijjiire. Achi keessatti immoo aangoo yeroo sanaatiin kan amma galmeen jiru Nigisti Saabaa jedhanii kan isaan waaman maqaan ishii Biliqqisi Araba keessatti Biliqqis jedhanii isaan Nigisti Saabaa jedhanii achirraa ka'ee gosti warra kana Yemen keessatti achitti mu'atee achitti cabse kun gargaarsa warra Giriikiitiin warra Arabaatiin warra Parshaatiin warra Anatooliyaatiin warra Armaniitiin eega Oromoon achitti corroqee booda galaana diimaan gamanatti inni hafe qofti Oromoo ta'ee hafee isatti irra deebiidhaan mootummaan daamotan ittiin caqafamu mootummaa Yemen irraa dhiibban irra gahaa ture jedha. Mootummaa Yemen irraa dhiibban irra gahaa ture kun eenyu irratti gahaa ture? Eenyuun gahaa ture ka jedhu achi keessa. Isa booda eega mootummaan Yemen cabee mootummaan Oromoo Yemen keessaa kufee corroqee gara galaana diimaan gamanaatti immoo kan hafee duula itti ba'ame keessatti warri Agaaziyaan jedhaman kanneen amma Agaazii jedhanii waaman kun mana gubuu nama gubuu ooruu irratti midhaan gubuu waan balaa namaa ol namni nama hin godha jedhamee yaadamne waan hojjetaniif hamaadha kun hamaan nutti seene hamaatu nutti seene jedhanii isa gosa godhataniiti maqaa gosa godhataniiti ittiin uumamaa jira. Hamaaseen jedhanii uumamaa jira. Maqaan kun moggaasni kun afaan Oromoo. Hangafummaan Oromoo bifa kanaan ibsa. Maqaa haadhaan moggaafan, maqaa lafaan moggaafan, maqaa gosaan moggaafan, maqaa Oromoon itti moggaasan waamati Oromoon tuffatu hedduudha lafa kanarratti. Gondor afaan Oromooti. Gormii, Gondoraa, Gojab laga Gojab irra laga Gojab, Gojjo Jaanjab. Gojjam afaan Oromooti. Eertiraa keessa, Tigraay keessa, Gondor keessa, Gojjam keessa lafa maqaa Oromootiin waamamu itti waamneen fin caqasneen fin asirratti barreessineen fin manaa manatti
maqaa lafaa, maqaa dhagaa, maqaa mukaa, maqaa burqaa lafaa. Kanaaf Itoophiyaa keessatti akkitti isaan itti barreessan sunii fi akkitti Oromoon of waamuu fi ittiin of laaluuf jiru gara fuulduraatti itti deebinee bal'inaan laallaa jechuudha. Kanaaf sagantaa keenya kanarraa kanumaan baanee jirra. Hordoftoonni keenya sagantaa kana waliin gaa faffacaasaa komantii nuu kenna. Sagantaa hin taanutti asirra dhaabbanne ta'iiwwan saba kanarratti naannoo gaafa Afrikaa irratti hanga sanii hanga har'aatti ta'aa jiru waliin ilaaluu yaalla. Kanarraan nu hordoftaniif galatoomaa. Nagaan tura, nagaan walaagaa.